dhageettanii dhageettanii Oromoo dhageettanii ka'aa biyyoota soobudhuu gaseetanii warri jaala jeetanii kaasaa garaa agarree jirraa maraa bosonaa fidaa karaa kaasaa garaa bosonaa fidaa karaa agarree jirraa maraa dhageettanii Oromoo dhageettanii waan kaadireen jechuun gaseetanii warri jaala jeetanii kaasaa garaa bosonaa fidaa karaa agarree jirraa maraa Itoophiyaan Oromoo of manaa hidhaa naftanyaa of manaa jidhaa Itoophiyaan Oromoo of manaa hidhaa naftanyaa of manaa jidhaa Gondarii fi Goojamroo baroomsisuu walloon dhiiga boochisuu Gondarii fi Goojamroo baroomsisuu walloon dhiiga boochisuu Gondarii fi Goojamroo baroomsisuu wallaggaan dhiiga boochisuu Gondarii fi Goojamroo baroomsisuu gojii dhiiga boochisuu Gondarii fi Goojamroo baroomsisuu gujii dhiiga boochisuu kaasaa garaa agarree jirraa maraa bosonaa fidaa karaan kaasaa garaa bosonaa fidaa karaan agarree jirraa maraa yadaloon ka Umar Suleyman walaloon ka Usmaan Ambootii dubbiyyoo isiniif galte gara isiniif galtetti isinii haa galtuu ofirraa kaasaa akkas malee bilisummaan Oromoon hin maltu bilisummaan diina yoo ofirraa buqqisan malee hin jirtu diina bobaatee jala qabattee diina ammattee bilisoomuun jajjabdu kanaaf diina ofirraa kaas gantuu ofirraa kaas galtuu ofirraa kaas Oromiyaa walaboomsi Oromiyaan ka walaboomtu ibidda qofaan arginee jirra qabsoo karaa nagayaa Baqqalaa Garbaa galata itti dhabe qabsoo karaa nagayaa Jawaar Muhammad galata itti dhabe qabsoo karaa nagayaa Mararaa Guddinaa galata itti dhabe qabsoo karaa nagayaa Dajanee Xaafaa galata itti dhabe karaa nagayaatiin bilisoomuun Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Kanaaf kaasaa garaa bosonaa jiraa karaan kaasaa garaa bosonaa fidaa karaan agarree jirraa maraa jedhe Umar Suleyman bara sana akkas jedhe bara sana osoo baruma san garaa kaasanii bosona geessanii hidhannoo fi jabeeffatanii wanni har'a namni keenya gorra'amuuf hin jiru ture. Wanni namni keenya namni Oromoo ilmaan Walloo ilmaan Wallaggaa ilmaan Gujii ka mana yaalaa dhaquu deemullee mana yaalaa dhaquu dhowwanii ambulaansii keessaa fuudhanii albee waraananiif hin jiru ture. Ilmi Oromoo dhiirummaa tan ta'e mirkaneeffachuu yoo barbaadde tokkoon kan ka'e ibidda qabaadha. Ibiddaan ala Itoophiyaa keessatti kuranii si dhugan. Yoo ibidda qabaatte taanis yoo oolchatan jedhanii ibidda qeerroo ibidda ani isinitti ani fagoo jira wanta akkanan godhan homaa nan dhaanan ka karaa gubbatti nafxanyaan dhaanuu deemtu. Ka karaa gubbatti nafxanyaan albee doomtuu sanuu albee qaran qabne sirrittee si gorra'uu deemtu sima ka biyya keessa jiru ani yaada qabuu fi dandeettii qabuun waan danda'uun sagalee siif ta'uu asirraa iyya malee biyya namaa keessatti dhagaallee baadhee mana namaallee dhiqee kaartoonillee baadhee
haga lubbuun addunyaa tanarra jiraattee ima jiraadha. Ammoo biyya ofiitiif bakka feetee jiraattee ni falmatta. Kanumaaf falmadha. Galatooma isin jaaladha. Subscribe, share, like godha.